hospitaala deemeeti kan inni qoratamu. Erga qoratamee reeffatu qoratama. Sana booda reeffa erga qoratamee ka'ee sababa du'asiiti kan poolisiin qoratu. Sababa du'asii immoo wanta nu dhaga'uuf jirtu baay'ee yeroon isiniin jedhu waan hin beekuun qaba isiniin jedhaan jiru. Poolisii waan baay'ee isinitti hima. Bilbilli siin sakatta'ama, bilbilli siin silkiidhaan haasaa turte hin sakatta'ama daayirektii. Bilbilli siin karaa sooshaal miidiyaatiin haasofte bilbilli siin yoo baname hin ilaalama. Wanni baay'een wanni hin beekne wanni nuti hin beekne seerri poolisiin qorateet ibsa godha booda. So amma sitti obsuudha garuu ibsa kana immoo poolisiitu baasa nu miti. Poolisiin immoo waan jiru ni baasa ala baasu immoo hordofuudha namni baay'een akka saateetti akkuma itti mul'atetti miidiyaa isaa irratti gadhiifachuu danda'a. Garuu sun dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a dhugaas hin ta'u. So waan jiru odeeffannoo haaraa yoon argadhe miidiyaa irraa kaafadhee namatti dabalee isin hin beeksa garuu ariitiidhaan hin beekamuu dhiisuu mala maaliif yoonni kun odeeffannoon kun qorannoo fi fuudhanii ba'aa jiru abdii. Warri Facebook irratti amma abdii dhaggeeffadhaa nama kuma 20 jira miti dhagahaa uummatoo. Warri Facebook irratti jarjartanii warri Facebook irratti TikTok irratti nama tajjeesi abbaa manaasii tajjeesi abbaa manaasii takkara godhe jedhaa jirtanu tokko gaddeeftee tokko leeftanu of qusadhaa. Waan hin beeknetti hin galin waa tokko gochuuf hin dandeessu mucaalaa. Otoo isiin nagaffee jira jettee of ajjeesiidha deebiin keessan. Dhugaa walitti muu dhokotee mamma. Shururuu hin barbaachisu. Dubartii koomeentii irratti mucaan sila guyyaa abdii mee deemaa laalame warri feesbuukii isii qabdan jala galaa laalaa jira. Nagaffee bakka nagaatti guyyaa dhumaatti guyyaan kun nagaan jiraadhaa siin jettu hin turte kottuu lubbuu si eegaa jirra achitti haala mijeessine minaamin qoosaan taane jalatti barreeffame. Maal taate obboleettii koo bareedduu koo maal taate maal jedhamee silaa kan barreeffamuu qabu jala deemanii hin turte dafii kottu achi qabrii keessa jirraa si eegaa jirra. Dhaqaa laalame hoolaa koomeentii isaallee kaafachuu hin dandeenye dhaqee ammallee jiru ofitti ofa baarsaati ta'e. Naa baay'ee nama gaddisiisa. Kanaan duuba nama tajjeete naa baay'ee nama gaddisiisa. Aldo kau tahu? Alex. Jalqaba irratti biyya inni tasalphatu lubbuu ishee maaru nama gaddisiisa taateen kun xiqqoosi booda kana namni filannoo dhumaa godhee kan inni fudhataa jiru fajjeetu gaafa ta'u yookaan lubbuu ofii irratti murteessu gaafa ta'u nama yaachisa. Wanti nu beekuu qabnu tokko immoo jira. Wantichi maal iseeti? Jireenya ofii, jireenya dhuunfaa ofii, jireenya mana ofii miidiyaa kanatti gadi fidanii miidiyaa irra baasuun kunis miidhaa qaba. Miidhaa akkamii qaba? Fakkeenyaaf namni kan ishee beeku gammaddee akka jiraattutti sii galeera. Namni miidiyaa irratti jaalala waliif qabu agarsiisu kun baay'eensaa lafarratti mana keessatti jireenya biraa jiraata. Saniifi gaafa isheen akkas jettu miidiyaa irratti namni kan ishee boonii beeku gammachuu akka qabdutti gammachuudhaan akka jiraachaa jirtutti. Mucaan kun immoo himachaatuma kan isheen lubbuun darbee yeroo isheen nagaa biyyi lafaa jettu kun namni akka ittiin birmanne yookaan akka maal taate jedhee isheen gaafanne miirri isheen asirratti miidiyaa irratti agarsiistu faallaa waan ta'eef fakkeenyaaf Mubaarik asirratti kolfee taphataa yeroo hunda waa tokko akka rakkina hin qabneetti of mul'isa gaafa ta'u jireenya mana isaa keessaa waa hunda agarsiisa gaafa ta'u akkanitti rakkina isaa gaafadhu hin qabu. Sigalee kanaaf namoonni baay'een jireenya ofii isaa lafattutu godhate. Rakkinni tokko gaafa uumamu namootatti dhiyoo jiran osoo mariisise rakkoo akkanaa ofirratti fudhachuudhaan duratti hiriyoota qabaa, namootatti dhiyaatan qabaa, haadhaaf abbaa qabaa. Maalillee yoo uumame lubbuu ofii irratti murteessuudhaan duratti namoota sanaan mariisisuu rakkoo akkanaa keessa jira akkam ta'uu fala akkamiinaa faltuu jedhu. Kaameraa cufi nagge. Kaameraa cufi naggasa. Cufi kaameraa nagge. Naggasa. Video cufi nagge. Nagawu yaa Rabbi. Video cufi yaamda. Galisa network isu Video video hin banina nam tokko video akkam banne maaliif akka ta'e beektu tokko faa hordofamaa jiru namoonni baay'een miiran taane keessa galeera waan ta'eef video akkam banne namni achi jirtu kun makiinaa qabadheen jira ambulaansii rooboo faana baheen immoo
hamma hospitaalatti faana deemaa jechuudha. Konkolaataa qabadee jaan dhaabachaa jiruuf. Odeeffannoodhuma tamsaasu ta'a waan ta'eef amma qaamni seeraa eeyyamutti namni Kanaaf tokko viidiyoo kan badi nagase yoo dandeesse gara kootti na faana bahi. An nama tokko hin qabadhu baanaan isaan faanuma ba'a ambulaansii faana. hin banina. Viidiyoo hin banina. Alex dhiifama. Dhiifama waliin dhaggeeffadhaa Abzaanii fi Naggasaanii ispeeshaalii warri naannoo sana jirtanu take it easy taragaaggaa tokkoffaa waan boor itti gaafatamummaa waan isinitti fidu eeggadhaa ispeeshaalii miidiyaa kanatti viidiyoo isa ta'u maal yeroo laayivii kanas maaliif waan hin beekne namni dhufe yoo godhe boor isin gaafachiisuu danda'a waan ta'eef akkuma amma jedhame viidiyoo cufaatee odeeffannoo jiru jiraate ofumaa keessanii afaanii nutti garagalaa nutti maaliif odeeffannoon jiru tamsaasa jedhee tarkaanfii biraa keessaa akkas hin galchineef of eeggannoo akka gootan usiin jechuuf Yaa. Sirriidha. Yaadni qaamni seeraa odeeffannoo mataasaa ragaa mataasaa kennutti kalaa hin taane miidiyaa hawaasaa irratti waan hin taane bittimsuun seerallee nama gaafachiisa waan ta'eef isa kanarra of qottoo baase. akkasii. Odeeffannoo suutaadhaati barbaadaa irraan kan hafe viidiyoo wanti hin godhina. Eshi Alex xumurataa Alex. filannoo murtee sadarkaa du'aatti walgeessu kana fudhachuurra kan sun. Utuu qusanne namni walirraa barachaa hin jiru booda kana keessumaa gama shamarraniitiin abdii kutannaa mul'atu kuni yoom akka dhaabbatu namaaf hin galu. Biyyaans namoonni hiriyaa jaalalaa qabanu abbaa manaa qabanu immoo dubartii waliin jiranu tokko kan haadha manaa isaanii miira ishee maaliif hubachuun dadhabame rakkoon ishee irra ga'u maalirra akka jirtu maa inni rakkoon sirra ga'e maa inni hanqinni kee jedhanii hammam tokko mariisisaa jiru isa jedhu keessattuu of ilaaluu qabu. Machee namni tokko rakkinni gaafa irra ga'u namatti dhiyaatu namuma naannoo isaa jirudha. Seeggadhu jimaatu inni jedhee natti fakkaata of eegi dhuguma hidhee Aleeksi baay'ee yeroo danuu agartanitti ta'e faamilii jireenya keessan gammachuu miidiyaarraan baatina baay'ee Aleeksi illee cubbuudhaan as jira dubbataa ture miidiyaarra ispeeshaalii bultii keessa miidiyaarraan baasina wallaahi bataam xinniqqaaqee ifalligaala ispeeshaalii Oromoo biratti jechuudha Oromoo biratti baay'ee of eeggannoo barbaadama ijoollee danuu beekna nuti ijoollee Amaaraa. Kanaadha manaaf abbaa manaa wal dhungatu nyaata wajjin hojjetu piraankii wajjin godhu tokko abashaawaa tokko hin jettuun hin gammaddi walitti jaallattiin kan Oromoo hin arrabsaa safuu Oromoon qabdu safuu Oromoo gattee Oromoon akkana miti Oromoon salphuu akka kanaan qabu jedhaan baay'ee wallaahi inni galee so bultii keessan jireenya keessan gammachuu keessan namatti agarsiisina gammachuu keessan dhoksaa namni gammachuu keessan hin feene waan garaagaraa isinitti fiduu danda'a. Itu gammachuun isaanii miidiyaarraan baanee wanni isaan raafamanii. Maal deemamu akkamidha? Ba'aa jiru. Walumaan namsaa walumaan deemati. Garuu of eeggannoo tolchaa baay'ee of eeggannoo godhaa. Naggasaa viidiyoo kee cufi naggasaa. Naggasaa viidiyoo kee cufiitii walumaan deema. Hospitaala waliin deemaatii ilaalaa malee viidiyoon banii. Ani kophaa koo kuteera bakka ambulaansii hordofee nama eeguun barbaadu. Sirrii miti wanni kun innatti laayivii irra agarsiisaa jirti kun sirrii miti. Kanaa waan jedhu dhabsiisaan nan jedhu kana bara. Naggasaa dhiifama guddaa wajjin anatu buuse ana abdiitu buuseeni because responsibility fudhachuu qaba waan godhu kanaaf boodatti gaafatama waan ta'eef so of eeggannoo barbaachisaa inni mucaa kana poolisiin hin baasa ibsa naannoo isaa hin beeku ani dooktar naannoo kamii bakkicha hamza Saasuu sirraati gara askoo intirii Phaawulos deemaa jira. Okay, kana jechuun poolisiidhumaaf Finfinnee ilaallata jechuudha. Addis Ababa poolisii keessa namoonni jiran irraa odeeffannoo gaafachuuf yaalla. Isaan kun miti Finfinnee dhaqee so isaaniin gaafachuuf. Sittan himanuu bilbilee. Bilbilli keenya bira jira waan ta'eef siin bilbila. Okay, thank you. Xumuradhu. Ani kanan jechuu barbaade fakkeenyaaf ilaala abdii maalidha beekta rakkinni keenya
jireenyi nuti lafatti jiraannu mana keessatti miirri nuti waliif qabnu garagara garuu miidiyaarra gaafa dhufnu kan nuti agarsiifnu kan biraati. Tokkoffaa kontentii ati asirratti fiddu jireenyati jiraattu hin dhoksan shaffana taanaan haati manaaf abbaan manaa gaafa miidiyaarra ba'anii haasaan jira, gochi jira, adeemsi jira, amalli jira, hiriyaa jira irraa fageessa taanaan, fira jira irraa fageessa taanaan, booda waan irra qaqqabuuf namni isaaniif dhaqqabu, namni isaan ittiin mari'atan hin jiru. Isheen amma bakka dhugaa jirti lubbuu ishee amaaru. Garuu wanta ture irraa namoonni amma jiran irraa barachuu danda'uu qabu. Ilmi namaa murtoon dhumaasaa filannoon dhumaasaa lubbuu ofii balleessuu ta'uu hin qabu. Wanti hundi madaala isaa karaa eeggateen haati manaa koo hangaafa isheen gadi baatee nama wajjiniin atakaaroo galtu akka namni arrabsu akka namni xiqqeessu waan godhu gaafa isheen dubbattu gaafa isheen hojjettu abbaan manaa eekamuu danda'uu qaba. Wantoota gochuu danda'uu qaba. Dhiisii jedhee gorsuu danda'uu qaba. Likkiitti ta'uu qaba jechuudha. Hanga namni gama hundaan namatti duulee hanga namni nama salacha'utti ta'uu hin qabu. Abbaan manaas gaafa waan nama bultii qabu tokkorraa fokkisu gaafa inni hojjetu haati manaa dhorkuu danda'uu qabdi. Gaafa namni dubartiin tokko gaafa miirri ishee kanaan duraa gammachuun ishee badu abbaan manaa maal taateetu maaltu sitti irratti rakkootu jira. Yoo isheen isatti machuu diddellee kottaati gaafadhaa jedhee hiriyoota isheetti mee maa inni rakkoon kee maaltu sirra ga'e. Dubartiin baay'ee murtee waa murteessuudhaaf dhiyoodha. Du'as haa ta'u jireenyas haa ta'u milkaa'inas haa ta'u kufaatiis haa ta'u wanta gootu tokko murteessuudhaaf yeroo dheeraan fudhattu. Kanaafi warri haadha manaa qabu warri jaalallee qabu hangam tokko ordofaa jira hangam tokko miira jaraa hubataa jira. Ba'aaf gala ishee bultii ishee gammachuu fuula ishee irra jiru haala isheen itti jiraattu hammam tokko hordofaa jiru. Maatiinoo hangam tokko walitti mufatanillee mucaa koo akkam jirtaa maalirra jirtaa jireenya kee akkamii jedhee iyyafataa jira. Namoonni baay'een namni bakka irraa gaafa argu hiriyaa baay'ee akka qaban itti kan beeku namni baay'een itti marsee akka jirutti kan beeku garuu isaan kophummaadhaan namni kan hin argu akka waan hiriyaa baay'ee qabaniitti fira baay'ee qabaniitti. Isheen garuu yookaan inni garuu kophaa isaa ta'ee namatti himatu namatti mari'atu dhabeeti kan inni murtii akkanaa irratti ofirratti murteessu sii galee. Kana jechuun firris hiriyaan asirraa wal faarsaa oolus quba waliin qabu waliin iyyaafatu miira waliin hubatu jechuudha. Namni tokko gaafa fuula guuru fuulli kee sirrii miti jechuu ni danda'uu hin qabaan. Maal taateetu rakkootu jira. Rakkoon sun waan furuu hin dandeenye yoo ta'e nama biraatiin mari'achuu danda'uu hin qaba. Mucaan kun akkasii akkam goonaa. Hiriyaan hammam tokko quba wal qaba. Haati manaaf abbaan manaa gaafuma viidiyoo waraabanu qofa dhufanii asirratti wal iyyaafatu wal faarsu wal himu moo lafattis mana keessatti hammam tokko quba wal qabu waan jedhu gaaffii keessa galcha sii galee waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef namni murtii akkanaa gaafa ofirratti fudhatu daddabalamaa jira. Namni walirraa barachuu dhiisee walirraa qooddataa jira. Isheen kun sababa maalii akka ta'e borii wanti seerri adda baase dubbatamuu danda'a. Garuu deemee namoonni naannawaa ishee jiran maal gochaa turanii hanga isheen sadarkaa namni gaafa abdii kutudha. Murtee kanarraa kan inni ga'u bara. Eessa turan maaliif wal hubachuun dadhabame waan jedhu namni maaf walirraa hin baranne irra deddeebi'amaa jira wanti kun hanga yoomitti. Dhaloota ola deemaa gaafa xobbee karaatti citu sanuu ofii isaatiif lubbuu of baasu baay'ee si gaddisiisa waan dubbattu si wallaalchisa beektaa. Yeroo baay'een irra deddeebi'ee barreesseedhaan arrabseellee hin beeku garuu noo miidiyaarraa bu'aa dhiisaa namni suma argu kana dhugaadha si'aa jennee dadhabne. Jaalala keessan lafatti godhaa manatti godhaa jedha yeroo baay'ee yaadan kennuuf isheedhaaf kanadha. Egaa rabbiin lubbuu ishee amaaru hiriyoota ishee maatii ishee firoota ishee hundaa fi jajjabinaa kennu jennaa waan jennu hin qabnu. Garuu wanti kun namni gattaa'ee wal barsiisuu danda'uu qaba wal hubachiisuu danda'uu qabna. Hanga yoomitti itti fufa wanti kun boroo eenyutti itti aana isa jedhu wal gaafachuu
waliif ibsuu danda'uu qabnan jira galatoomaa hundoo guree naaf golcha. Alex ulfaadhu yaada bilchaataa yaada hawaasa keenyaaf illee ergaa bareeda qabu dabarsite kabajame. Namni keenya waan kana hubachuu barbaachisaadha. Osoo deemee waan tokko keessa hin seenne dura, osoo balaa walitti hin seenne dura obsas qabaachuu qaba. Ammallee jaalalas yoo taate bakkatti godhachuu qaba. Dhugaadha mucayyoota miidiyaa kana gubbarratti wantoota adda addaa jechaanii turan. Isinis viidiyoo adda addaa maxxansaa turte. Achirra dhaabbatee ammoo namni keenya illee jala deddeemee afaan namaa muka jiidhaa gogsa itti Oromoon gaafa mammaaktu biyyeen itti salphatu. Kanaafuu jechoonni Alex fayyadamaatti ture jechuun sila hawaasni keenya irraa fayyadamuu qabu. Isiin darbitee jirti deebi'uu hin dandeessu. Nama birootiif nama booda dhufuudhaaf ammoo wanti kun gorsa isin ta'uu qaba jechuun barbaade. Namni biraatti fufaa galatoomaa. Difama yoo carraanaaf kennitan al tokko waan dubbachuu barbaade. Abdii hukumee. Jecha abdii Geetaachoo jedhe galatoomi jecha takkan sii mirkaneessuu wayii barbaade sima san sii jabeessuu dhumaafanii jechi sunis namni tokko tarkaanfii lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura waa himachuu mala rakkoo narra gahaa jiru jechuun mana keessa rakkinna akkanaatiin natti jira rakkoolee akkanaatiin natti jira jedhee yoo inni himate rakkoo sana dafanii bira dhaabbatanii isaa birmachuun nama keenya biratti baay'ee duubatti hafummaa argisiisa. Egaa rakkoo lubbuu fi galaafachuu haa ta'uuti rakkoo biraatiif gaafa inni of saaxile himannaan isaa yaadatama kan jedhu sun dhugaadha. Namoonni sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura tarii himata gama jaarsummaa fa'aatti waa himatanii miidhaan akkanaa narra gahutti jira gama maatiitiin haa ta'u gama abbaa manaatiin gama jaalallee kiyyaatiin rakkooleewwan akkanaa narra gahu jira naa birmadhaa jedhee namni tokko gaafa iyyatu dubbii isaa sana salphisanii ilaaluu danda'ani. Salphisanii ilaaluun dubbii sana ammootu rakkoolee lubbuu fi galaafachuu fa'a birallee nama geessuu danda'a. Garuu hanguma fedhe yoo ta'e rakkoon fedhellee yoo jiraate sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira wanni nama geessu hin jiru. Nama keenyaaf wanni hubannoo ta'uu barbaachisu. Miirri nama keenyaa kun hedduun isaa yoo argitu miira of to'achuu hin dandeenye takkatu jira. Kan akka amma reeftan abdii moo eenyutu jedhee Alex moo eenyutu jedhee warri Habashaa kun gaafas gubbatti wal dhungatanii gaafa jaalallee